Obboleessoo sa'aatii qabdaati? Sa'aatii barbaadde? Yeroo. Sa'aatiin illee baashin ta'u yeroo naan jettee akkatti irratti tolu. Sa'aatiin sirrii sanatti himi? Sa'aatii naan jedhe amma sitti kee yeroo naan jedhi. Haa ta'u yeroo meeqa dhahi? Yeroo inni damarru dhala. Damarru? Eera. Maal namoonni hojii ma barbaadan as fakkaatu gaafumatti? As hojii man barbaada kun ganamaa kaasee amma sa'aatii kana akkasuma dhaabbadda hojii hin jiru gaa. Maal namoonni xiqqoo namni maaf akka dhaabbattu osoo hin jiru? Safuudha namti hojii barbaadu namni namaa jiru hin jiru. Annan haala galu. Maqaan kee udhabeetu? Badhaasa. Badhaasa? Eera. Noo qinaattiidha maqaan koo. Inoo hidhii yoo barbaade. Maqaa warri taasise kennanii warri kee gara. Sira? Maali? Nollee dhuguma maqaa bareedaadha maqaan ayyaanan ta'uudhaan malee kunoo ittiin hojii guyyaa barbaadna. Hanga dibaatti hojii akkasii hojjechuuf garuu hanga dabaayee. Maqaan maal fayyada? Maqaan maal sii godha? Maqaan ofumaati. Maqaan kana akkuma maatti dubbatan maqaan ayyaanan ta'uudha. Maaliif kunoo gaa hojjechuuma isa guyyaa isa hojjechuuf naa gaddi tuttuun argadde hoo nan dhabeemsu madda. Osoo argame immoo hojjetame beeni. Dhagaame baatti arga ishee osoo arga ittiin hojjetta. Inni beekamaa. Ammaa yoo waaqayyoo hojii barbaada hojjedhaan hin jiru tuma dhaabban. Waaqayyo hojii barbaada hojjedhaa malee rasitu barbaade hojjeta malee. Kati gosa. Maal jenna beekan? Waaqaa wayyaa. Jol. Oo. Nagaa keessanii. Nagaa. Nagaa jol. Enda dhaabban naaf. Goona re'aabba hojiitu bade. Hojii barbaadaartu? Hojii barbaadna. Isa badeedan. Miila godhatee fiigee sakkiidhaan. Kuasa kan miila qaba fakkaatanis ilaame. Maal beekna kan? Anis nama hojii hojjetuun barbaachaa ba'ee namooti ni argina dhufe namooti hojjetu barbaade jedhanii. Haa ta'u gaan hojjetu nama yaada. Osoo argame maaf hin hojjennu? Hojichi hojii baay'ee ulfaataa miti. Hojii akkamiiti? Mana ho'iitu nan jigadha. Akkuma akka inni jigane gochuudha waan biraan. Muka jala keenya akka? Danda'ama maali? Muka jala keenya asii ol dhaabna. Ani iyyuu ogummaa ijaarsaa kana baradheen hojiin tiribeennaa hin joora malee. Barumsa isaa qaban hojjenna salphaatti hojjetu. Konistirakshinii birattee? Haa ta'u? Anillee kutaa 8 xumureenyiif garuu hojicha nan hojjedha. Hojjetu. Nan hojjedha sirriitti. Mucaasa kan adda addaa ni kunis konistirakshinii bira waan ta'eef mucaasa kanatu gaariidha. Wayyoo irratti moo inni? Akkuma jettan osoo maal inni si hojjete? Eegamee. Tagamee jara gaafadhu. Si gaafadhaa nutti maal eegaati? Biileema gaafadhu. Gaafadhaa kaa ta'u. Kunuun yaada kaasan gaafadhaa. Gaafaan deebi'anii barraa. Waan fakkaatu. Haa ta'u gaariidha. Akka naan jedhani. Biileema gaafateera. Nama konistirakshinii barate qabna arganneerraati. Namichi gosa Bichi nama gotilaa hin dubbadde. Nama humnaa barbaadna. Fiildiin barbaadu bichi nama ogummaatu hin taane nama humnaa barbaadna laabotootti jechuudha. Kanaafi isuma filatoo. Akkamiin? Isa humnaan hojjetu. Kanaafiyyuu yaani isuma fura deemaa jechuudha namoonni hojii humnaa. An dubbadde bichi nama Ani hojjedhu jechuudha. Lakki maali? Sin jedhe sitti dubbadde ture. Waaqoosi babaraadu si immoo. Adeemnoo Abbaa macarraadha. Adeemnoo? Tokkoon fudhatamaa tokko nafaadha waan ta'eef rakkoo kanadha. Obboleessa. Waaqayyo siif haa barbaadu. Waaqayyo gatii dadhabbii kee siif haa argu. Gatii dadhabbii kee siif haa argu. Bayi. Biyya kana. Ani ogummaa ijaarsaa baradhee lafatti haa. Nasi birrii asiin itti agarsiise. Hojii galansa mana jiguu fedhu ijaara. Deemaa diigaa kaa. Ofumaa kaafnee ijaarra sinna dhaqaa diigaa. Hec. Bokaan natu iyyuu iddoo koo malee dhufe dhugaa waan qabu.